Lammaffaa waan nuyi milishaa jibbineef milishaa mootummaa gabroonfataa waan nuyi poolisii mootummaa gabroonfataa jibbineef waan nuyi raayyaa ittisa biyyaa mootummaa gabroonfataa jibbineef isatu maal godhe qawweedhaan nu ajjeese moo nu ajjeesne? Dhaloota haqa falmattu ajjeese ni saame nu gube ni buqqise ni godaansise baay'ee mana hidhaatti fixe mootummaa miti mootummaa gabroonfataadha jenne kanaafitu milishaa kee raayyaa ittisa biyyaa seef hin jettu kaabinee mootummaa warra hin jettu poolisii qaama nageenyaa kamiin iyyuu kanaaf balaaleffanne isinii galee kaayyoo isaanii sana balaaleffanne kaayyoo isaanii immoo isinittan hima waggaa 150 dura sirna kolonii Habashaatiin haadholii keenya walitti guuranii harma muran suma harma muran abbootii keenya walitti guuranii maal muran harka muran eenyutu godhe naftanyoota yookaan mililiki seera isa mililiki gaafa ittiin haadha kee yookaan obboleettii kee harma muree obboleessa kee yookaan abbaa kee harka mureetu har'a immoo biyyiin ittiin maal gochaa jira rasaasatti jijjiireetu barataa qonnaan bulaa daldalaa ajjeesise jechuudha. Eenyuudhaan ajjeese? Raayyaa ittisa biyyaa, poolisii, qaama nageenyaa, milishaa, caasaa mootummaatiin ajjeese jechuudha. Sirrii moo sirrii min? Sirriidha. Sirna sana balaaleffachuuf qabsoofne. Kanaaf jibbine. Sinii galee? Milishaa kanaaf jibbine. Poolisii kanaaf jibbine. Raayyaa ittisa biyyaa warra ofiin jedhan kanaaf jibbine. Raayyaa ittisa biyyaa miti isaan badii ilmaan Oromooti. Farra ilmaan Oromoo. Farra Oromoo fi Oromiyaati. Kanaaf jibbine jechuudha. Kanaaf gatiin isaanii maannenne qawweedhannee bosona filanne jechuudha. Isaanitti waan isin itti himtanii isinitti hima. Obboleessi kee ta'uu danda'a milishaa. Raayyaa ittisa biyyaa, poolisii, humna eeggataa ta'uu danda'a. Keessaa qabaachuu dandeessa. Ammaan booddee waraanni bilisummaa Oromoo yookaan hooggansi waraana bilisummaa Oromoo ergaa dabartee. Ergaan darbee jiru. Dachee Oromiyaa keessa diina akkuma qulleessaa jiru diina mul'atee nu loluu fi diina arrabaan nu loluu diina qarshiin bitamee nu loluu qulleessuutti jirra argaas jirra waggoota lamaan kana waan hojjetamaa akka ture amma yeroo araaraa gabaabduu iseetu jira jechuudha. Eenyuuf hin jedhe qaama caasaa mootummaa gabroonfataa ta'ee uummata Oromoo lafarraa dhabamsiisaa jiruuf ergaa isinitti himtan fira kee waan keessa jiruufin qaamta waboon dabarse itti naa himta. Soddaa durbii eessuma obboleessa obboleessi keessaa qabaadha. Amma waamicha gooneefii jira. Raayyaa ittisa biyyaas qaama kamiin keessaa jiran waajjira kamiin keessaa jiraatan kumaandi poostii caasaa ta'ee waraanaaf caasaa ta'ee uummata keenya lafarraa duguugaa kan jiru duguugisa sanyii fi maseenummaa dachee Oromiyaa irratti geggeessaa kan jiru caasaa mootummaa keessa warra jiran hidhatanii warra jiran yeroo isaan qaban amma. Kanaaf wanti isin kunuu hin kan karaa nagaa dachee Oromiyaa irraaf Oromoo keessa jiraachuu yoo barbaadan qawwee isaanii qabatanii akkuma dhufaa jiran akkuma miidiyaan isinitti maa jirru haa dhufan gara keenya hin ajjeesu ni barsiifne hidhannee sochoon gara keessanitti deebinee jiraachuu akka isaan danda'an barsiifne siyaasa adda bilisummaa Oromoo barsiifne kaayyoo qeerroof qarree Oromoo barsiifne ergasii booddee gara maatiitti deebine milishaa keessaa qabdan yeroo gabaabaa keessatti dhaamsa itti dhaamaa qabaatii nu bira fida. Lakkoofsa bilbila keenyaa qabadhaa. Erga fidde qabdanii gashitanii ettanii booddee meeshaa isaa fudhatee dhufu harka duwwaas hagalu kunoo mucaan koo yookaan soddaan koo yookaan eessumi koo yookaan firri koo ganda keenya keessaa galeera waraana bilisummaa Oromootti na araartaa jedhe jedhaatii nuquunnama. Nagaamu. Nagaa. Waraanni isin qeerroon isin keessaa bahee leenji'ee Finfinnee galee jiram. Gammachuun hin fudhattanii? Dachee Oromiyaa fi bosona Oromiyaa magaalaa baadiyyaa Oromiyaa keessaa lafi waraanni bilisummaa Oromoo dhibeen jiru yeroo ammaa. Olkaattus gakkaattus duutin laatti eessa? Lafa. Mootummaa gabroonfataan kun kufeera. Qabsoo uummanni Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo geggeesseen guyyaa saafaa magaalaa baadiyyaatti gabaatti haasofne uummata keenyatti haasofne wal amansiisaa jirra. Kufe moo hin kufne?
Kanaafuu ammas nuyi uummata Oromoo hundaaf qabsoomna. Bilisa baasuuf qabsoomna. Waan ta'eef ergaa koo ammaa itti naa himaa. Irra deebi'anii isinitti himu. Waraabadhaas na waraabaa sagalee koo waraabbadhaa naga keessan. Warra raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhee uummata ajjeesaa jiru yeroo isaan qaban. Milishaa warra ofiin jedhan. Caasaa gandaa warra ofiin jedhan. Warra waraanni bilisummaa Oromoo yookaan addi bilisummaa Oromoo hin bu'uureessine. Qeerroon bilisummaa Oromoo hin bu'uureessine. Warra nu adamsan yeroo isaan qaban ji'a gabaabduudha wanta ta'eef kottaa mana keessanitti galaa jedha. Gashaati gaafa isaan galan warra meeshaa fudhatee dhufe fudhannee leenjisnee kaayyoo saba Oromoo barsiifnee qabsoo sabaatti daballee fudhannee sochoon. Warra gallee qotuu barachuu daldaluu barbaanna jedhu immoo haala mijeessineeti gara siin fiddan yookaan gara maatii isaaniitti deebisnee akka namaatti akka jiraatan goonarraan ala hin ajjeesnu jechuudha. Kanaaf irra deebi'ee uummata Oromoo, qeerroo Oromoo, qarree Oromoo waan isinitti himu. Waraanni bilisummaa Oromoo waamicha godheera. Warra sammuun isaanii hadoodee yookaan nyaata dhabanii yookaan qabxii barnootaa dhabanii yookaan abbaa faana dhabanii biddeen nyaachuudhaaf warra mootummaa gabroonfataaf hojjetaa jiran. Utuu hojjetanii immoo ajaja mootummaa gabroonfataan Oromoo lafarraa balleessuudhaaf sirna Minilik qabatee Abiyyii faan amma guyyaa irraatti ittiin uummata Oromoo ajjeesaa jiran warra fudhatanii deeman barsiifnee sammuu isaanii keessaa baafnee nama goonaa itti maafuudhaan abaanoo fidaa waraana naannoo keessanitti jirutti kennaa bilbila keenya qabadhaa deebisaa qabsoo sabaatti makaa isiniin.